Photoshopidha. Photoshopii keessatti akkamitti baanarii qopheessuu akka dandeenyu wajjin ilaalla. Jalqaba Photoshopii appilikeeshinii keenya erga banannee booddee fuula kanatu nu dhufa. Feesiin kun asirra jalqaba irratti new jedha. Lammaffaa irratti immoo open jedha. Open isa kana osoo hin taane new isa jedhu kana irratti click innaa goone fuula kanatu nu dhufa jechuudha. Fuulli kun egaa ammaaf resentii jala jira. Asirratti wantoota garaagaraatu jiru. Resentii kana jalatti custom kan jedhu jira. Akkasuma portrait kan jedhu jira. Landscape kan jedhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf customii kana jalatti optionii garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf karaa harka mirgaa kana as siqxanii yoo ilaaltan bakki nuti itti mata duree barreessinu, fakkeenyaaf mata duree keenya click goonee banner jennee yoo barreessine akkamitti baanarii qopheessuu akka dandeenyu. Deebi'eetu immoo gara gadiitti width yookiis immoo dheerina nu gaafata. Akkasuma hojjaallee nu gaafata. Innis milimeetiraan immoo meetiraan immoo inchiidhaan immoo jedhee filannoo garaagaraa nuuf fida jechuudha. Kanaaf ammaaf nuti inchiidhaan haa filannu. Safarri keenya inchiidhaan jechuudha. Widthiin isaa 20, hojjaan isaa 10 inchiidha jechuudha. Akkasuma resolution isaa naannoo 300 ti. Erga kana jennee booddee record kan ittiin goonu maaliin RGB dha. Grayscale, bitmap kan jedhu filannoo garaagaraatu jiru. Isaanis filannoo hojii garaagaraatiif jechuudha kan isaan fayyadan. Ammaaf RGB kan jedhu kanarratti click goonee 8 byte dhaan record yoo goonu coloriin white dha. Backgrounding keenya create jennaan jechuudha dhumarratti. Create erga jennee booddee fuula kanatu nu dhufa. Fuulli kun ammaaf baay'ee guuteetu jira. Workspace kana keenya guuteetu jira. As navigation kan jedhu jira. Navigation kana irratti size isaa dabaluu yookiis immoo akkasuma hir'isuun hin danda'ama. Navigation kun immoo asirratti hin dhufu yoo ta'e as window kan jedhu kana jala gallee navigation kan jedhu barbaanne click yoo goone mallattoon right kunniin dhufti jechuudha. Mallattoo right yommuu click goone navigation keenya hin bada jechuudha. Akkuma argitan asirratti navigation kun hin jiru. Deebinee navigation kana irratti immoo click yoo goone right ta'a. Hin dhufa. Size isaa akkuma barbaanne hir'isuu fi dabaluu ni dandeenya jechuudha. Akkasuma egaa eeriyaan nuti irratti hojjennu yookiin backgrounding keenya erga nu dhufee booddee as background kan jedhu kun jira. Backgrounding kun ammaaf cufameetu jira. Cufamee waan jiruufi kana harkifnee gara barbaanne geessuu hin dandeenyu. Maaliif shinuuf hin jedhu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jalqaba maal gochuu qabna? Backgroundii keenya asii qulfiisaa banuu qabna jechuudha. Gaafa backgrounding keenya banne maalitti jijjiirama? Layer 0 jedheetu jijjiirama. Layerii kanatti maqaa moggaasuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf layer 1 jechuun ni danda'a. Akkasuma yookiin immoo background jechuun ni danda'a. Maqaan barbaade itti kennuu ni danda'a jechuudha. Ammaaf layer 0 jedhee yoo bira darbe ammaaf harkisee garan barbaadetti geessuu ni danda'a jechuudha. Eeyyamamaa jechuudha. Erga kana goonee booddee amma wanti nuti hojjechuuf deemnu fakkeenyaaf mana aannanii beeksisuu yoo barbaanne baanarii keenya irratti mana aannanii beeksisuu yoo barbaanne akkamitti wantoota jiran sana uumuu dandeenya isa jedhudha jechuudha. Kanaaf jalqaba egaa maal gochuu qabna? Kalarii feesii kanaa jijjiiruun ni danda'ama. Fakkeenyaaf dhufee asirratti yoon barbaade FX kana bira dhufee asirratti color overlay kan jedhu irratti click yoon godhe kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Asii kalarii selecting godha. Kalariin barbaadu fakkeenyaaf samaawwii yoon filadhe kalariin fedhe irratti
select godhee asii akkuma ilaalaa jirtan kalariin barbaade filachuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf samaawwi kana filadhee okay yoon jedhe kalariin isaa kana naaf ta'a jechuudha. Erga akkas godhee booddee qarsii kanarratti kalarii bichaa biraa gochuu nan danda'a. Feesii kana qarqara isaa irratti laayinii biraa gochuu yoo barbaade ammas as dhufee overlay kana bira dhufee maalin godhaa as stroke kan jedhu jirti jechuudha. Strookii kanarratti maalin godhaa click yoon godhe strookiin isaa ni jijjiirama jechuudha. Kanaaf strookii kanaafis ammas maal gochuun qabaa kalarii isaa filachuun qabaa. Double click godhee kalarii isaa fakkeenyaaf diimaa yoon godhe okay cancel strookii kanaaf strookii irratti click gochuun qabaa. Strookii irratti click eddan godhee booddee saalii isaa dabaluu hir'isuu nan danda'a. Strookiin kiyya insideedha. Outside osoo hin taane insideedha waan ta'eef akkas xarzii sanarraa gara keessaatti jechuudha kan inni saayiziin isaa dabalaa deemu. Sana booddee kalarii isaa asii nan filadhaa fi fakkeenyaaf bifa keelloo kana yoon filadhe okay jedhaanii akkasuma oppaasii isaa edit gochuu nan danda'a asii. Sana booddee okay jedha jechuudha. Okay yoon jedhe egaa okay kana booddee okay sana booddee ammas as color overlay kana dhufee strookii itti dabaluu nan danda'a jechuudha. Strookii isaa jechuun qarqara xarzii background sanaa jijjiiruu yoon barbaade jechuudha. Kanaaf maal gochuun qabaa strookii sana irratti double click godha jechuudha. Double click godhee kalarii naa fida akkasuma saayiziin isaa poozishiniin isaa illee ni jira jechuudha. Asii kalarii isaa irratti double click yoon godhe kalariin barbaade filachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf ammaaf kalarii keelloo kana filadhe kalarii keelloo kana irratti okay jedhee yoon filadhe kana ta'a jechuudha. Okay jedha. Sana booddee asii maalidhaa poozishiniin isaa gara insaaydiitti xarzii isaa irraa akkas gara keessaatti jechuudha. Kanaaf insaayidii irratti okay jedha. Saayizii isaa dabaluu hir'isuus nan danda'a. Ammaaf garuu asumarra godhee sana booddee oppaasii isaa yoon itti dabalu fi sagalumaatti yoon godhe oppaasiin isaa kana ta'a jechuudha. Kun egaa sana booddee okay jedha. Eddan kana godhee booddee fakkeenyaaf bakka reektaangiliin kun jirtu dhufee click gochuudhaan sarara biraa asirratti nan uuma. Sarara kana ergan uumee asirratti sarara kana uumee sana booddee leerii ittan kenna. Leerii asirraa leerii adii yeroon godhe leer 1 jedheetu jechuudha asirratti. Leer 1 kana eddan uumee fi booddee asirra dhufee right click godha. Right click eddan godhee fiil kan jettu kanarra dhufee kalariin filadhaa jechuudha. Kalarii barbaadee asirratti filachuuf nan danda'a. Kalara bakka jedhu kanarratti double click yoon godhe kalariin biraa ni dhufa jechuudha. Sana booddee fakkeenyaaf kalarii diimaa kanarratti okay yoon jedhe kalariin isaa akkasuma kalariin kana ni jijjiirama jechuudha. Sana booddee maalin godhaa as bakka tekstiin jiru kana dhufee tekstii akka kanatti yeroon barreessu
gubbaa kanarratti egaa optionii garaagaraatu dhufa. Gosa barreeffamaa niwuutamsi roomaadhaan jira. Booldii gochuun barbaades akkasuma saayizii barreeffamaa jijjiiruu yoo barbaades asirraan ediit godha jechuudha. Kanaaf kana booddee asitti maalidhaa barreessuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf mana aannanii Oromiyaa jedhee barreessuu barbaade bifa kanaan barreessuu nan danda'a. Sana booddee barreeffama kana ishee kanaan harkisee gara walakkaatti butuu nan danda'a. Barreeffama kana fakkeenyaaf sirriitti mul'atu yoo ta'e kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a. Barreeffama kana kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a yookiin immoo leeyerii isa duraa sana kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a. Kan barreeffama kana leeyeriin isaa asirratti uumamee jira. Akkuma argitanii mana aannanii Oromiyaa kan jedhu leeyeriin isaa dhufee jira. Yoon barbaade leeyerii waraanii kanarra dhufee kalarii isaa jijjiiruu yoon barbaade asirratti leeyer kana dhufee FX tuqee kalar overlap kanarratti kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Kalar overlap double click godhee fakkeenyaaf kanarra yoon filadhe kalariin isaa ni jijjiirama jechuudha. Sana booddee okay jedha. Okay. Mana aannanii Oromiyaa. Kana booddee maal gochuun qabaa? Mallattoolee aannan ibsan asitti galchuun qaba jechuudha. Kanaaf faayil kan jedhu kana jala seenee open kan jedhu optionii kana irratti kilik yoon godhe mallattoolee aannaniif filataman kana irratti kilik yoon godhe open jedhee mallattoo aannanii kana naa fida jechuudha. Feesii haaraatiin naaf kana. Sana booddee imeejii bakka jedhu kana dhufnee imeejii saayizii kana irratti rizooluushinii isaa jijjiiruu qabna jechuudha. Rizooluushiiniin isaa fakkeenyaaf 300 ta'e okay jedhaanii akkasuma saayiziin isaa yoo guddate immoo bakka navigeeshinii kana dhufnee saayizii isaa akka nutti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Asii xiqqeessuu guddisuun ni danda'ama. Sana booddee kana addaan filadhe booddee fakkeenyaaf aannan kana bicha kaasuu yoon barbaade as optionii as kana dhufee quick selection tool kan jettu kun jirti. Isheedhaan ishee kana kilik yoon godhe ishee kanarratti waanan barbaadu irra oofee kalariin barbaadu sana fudhachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf kilaas jira kana navigeeshinii kana irraa hir'isaan deema. Isheen irraa hir'isu yoo barbaachisaa ta'e immoo walumaa galatti iyyuu fuula kana fudhachuus nan danda'a. Hin barbaadu yoon ta'e garuu mallattoo aannanii kan qabdu kana bichaa fudhachuu yoon barbaade asirraa right click godhee magic wand tool kan jettu kun jirti. Sanaan click yoon godhe mallattoolee kan adii qofa ta'an bichaa naaf select gochuu danda'a jechuudha. Kana booddee quick selection jedhama filanna. Quick selection kanaan select goona.
imeejii kana iddatti gashinee booddee as bakka kana dhufuudhaan ishee kana select goonee kanarra yeroo keenya asirratti dhufnee gadhiifna jechuudha. Asirratti yeroo gadhiisu suurri kun asirra dhufa jechuudha. Kanaaf Ctrl+T yoon tuqe optionii ittiin guddisuu xiqqeessuu naa dhufa jechuudha. Sana booddee guddisuus xiqqeessuus nan danda'a jechuudha. Kanaaf asiin kanatti asiifatti qabuudhaan saayizii isaa dabaluu akkasuma xiqqeessuus nan danda'a. Imeejii kana fidee ittiin as kaa'ee booddee leeyeriin asittiin dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf leeyer 2 jedhee asirratti imeejii kanaaf qaxxitaa hin dhufa. Sana booddee raayitiin godha jechuudha. Ammas imeejii biraa galchuu yoon barbaade faayil kan jedhu kana bira dhufee open jedha. Sana booddee amma fakkeenyaaf imeejii kana fudhachuu yoon barbaade open jedhaani. Ammas imeejii kana selected dan godhee booddee as dhufee image size isaa around 300 resolution godha. Saayiziin isaa yoo guddate immoo akkasitti nan xiqqeessa. Sana dan godhee booddee ammas quicker selectioniidhaan optioniin barbaadu kana selecting godha jechuudha. Egaa asirra ishee kana select godhee paartiin barbaadu select godha jechuudha. Paartiin barbaadu kana selected dan godhee booddee ishee kan positive irraan godha. Paartii kana selected dan godhee ishee kan optionii move tooliidhaan click godhee ishee kana moving godha jechuudha. Sana booddee asirra fidee nan gallakkisa. Yeroo gallakkisu gaa Ctrl T tuquudhaan saayizii isaa dabaluu nan danda'a. Akka kanatti saayizii isaatti dabalee akkasuma gaa saayizii isaa dabalee booda raayitiin godhachuudha. Kana booddee kan nu hafu fakkeenyaaf mallattoo biraatti gashuu yoon barbaade fakkeenyaaf bakka kanatti kaartaa Oromiyaatti gashuu yoon barbaade bakka kana dhufuudhaan ishee kana select godhee open jedhaani. Open eddan jedhee booddee image resolution isaa image size bira dhufee 300 resolution eddan itti gashee booddee ammas quick selectioniidhaan paartiin barbaadu qofa selecting godha jechuudha. Paartii kana selecting godha. Tuuliin kun egaa paartii barbaadu qofa select kan nuuf gochuudhaaf kan qophaa'edha. Bakki kun garuu itti dabalamee waan jiruuf bakka maayinasii kana dhufee click godhee ishee kanarraa hir'isuu nan danda'a jechuudha. Eddan ishee irraa hir'isee booddee ishee kana selection tuuliidhaan select godhee asirra fidee bakka kanatti nan gallakkisa jechuudha. Sana booddee Ctrl T saayizii isaa edit nan godha jechuudha. Asirratti saayizii isaa editing godha.
saayizii isaa editeddan godhee booddee okay, kana booddee right godhaa asitti right eddan godhee booddee akkuma argitan egaa mallattoo kanaaf leeyeriin kan biraa dabalamee dhufeera. Leeyerii arfaffaadha jechuudha. Kanaaf leeyerii arfaffaa kana kalarii isaa jijjiiruu yoo barbaade yookiis immoo oromiyaa ishee jettu kana irraa balleessuu yoo barbaade asirratti fx kana dhufee dura leeyerii eddan godhee booddee kalar overlay kan jettu kanarra dhufee kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dura kalar overlay irra jiraachuu isaa sirriitti hubachuun qaba. Sana booddee kalarii fakkeenyaaf magariisa selektii waan godhe okay jedhaanii booddee okay. Akkuma argitan egaa kalariin isaa jijjiiramee jira. Sirriitti yoo mul'atu yoo ta'e immoo ammas leeyerii chuma selektii gochuudhaan irra deebi'ee yookiin asuma irratti kalar overlay kan jiru irratti double click asii kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Sirriitti mul'atutti green gochuu hin danda'ama jechuudha. Okay. Amma akka duraatti yoo mul'achuu baate iyyuu kalariin isaa jijjiiramee jira jechuudha. Ergan kana godhee booddee asirratti wanti hin dabaluu barbaadu kan biraa yoo jiraate tajaajila manni kun kennudha. Manni aannanii kun tajaajila inni kennuu barbaadu itti dabaluu yoo barbaade eeriyaa kan biraa asitti create gochuu fi danda'a asirratti. Fakkeenyaaf irratti kana create godhee rectangle ammaa sana tuquudhaan kana create eddan godhee booddee leeyerii asirratti leeyerii shanaffaadha jechuudha. Leeyerii shanaffaa waan ta'eef asirratti light click gochuudhaan fill kan jedhu kana irra dhufee kalarii silaa barbaade itti kennuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf green kalarii kana waan select godhe kanaan hojjechuu nan danda'a. Okay jedhaanii okay waan jedhe green kalarii kana ni fida jechuudha. Kana booddee tajaajila isaan manni aannanii kun kennu itti dabaluu yoo barbaade bakka T jettu kun barreeffamaaf kan nu fayyadudha waan ta'eef horizontal type textidha. Ishee irratti click godhee ammas bakka kanarratti optionii baay'eetu dhufa jechuudha. Gubbaa kanarratti akkuma isin argitan yoon barreessuu jalqabe tajaajila nuti kennina jedhee ergan barreessee booddee tuulii kana fayyadamuudhaan barreeffama kana akkas jechuu nan danda'a jechuudha. Tajaajila tajaajila nuti kennina. Amma akkuma argitan barreeffamni kun sarara kanarra baay'ee darbee waan jiruuf maal gochuun qaba? Asirratti saayizii kana xiqqoo akkas butuun qaba jechuudha. Saayizii kana xiqqoo akkas butuudhaaf leeyerii ishee kana leeyerii shanaffaa kanarratti dhufee click godhee click eddan godhee booddee control T yoon tuqe optionii kana nan argadha jechuudha. Kanaaf ishee kana akkas saayizii isheetti dabaluu nan danda'a jechuudha. Kana eddan godhee booddee right jedhaanii right ergan godhee egaa ammas jala kanatti tajaajila silaa barbaachisaa ta'e sana barreessuudhaaf maal gochuun qaba? Yoon barbaade leeyerii kan biraa uumuu nan danda'a jechuudha. Asirratti leeyerii kan biraa bakka kanatti create gochuu nan danda'a. Asirratti fakkeenyaaf kana create godhee leeyeriitti kenna. Leeyeriin isaa leeyerii ja'affaadha. Leeyerii ja'affaa kanarratti kalariin barbaade fill gochuu
naan danda'a. Kalarii fakkeenyaaf mee kalarii magariisa kana samaawwii kana yoon select godhe jedheenii kana fiil ergan godhee booddee bakka kanarratti barreeffama kana select gochuudhaan asirraa saayizii isaa gadi butachuu nan danda'a jechuudha. Saayizii isaa gadi xiqqeessee naannoo 36tti saayizii isaa yoon xiqqeesse tajaajila manni aannanii kun kennu gaa tokko tokkoon itti barreessuun jalqaba jechuudha. Sana booddee select ergan godhee booddee tajaajila inni kennu tokkoffaa ergoon jira. Inni lammaffaan akkasuma itittuu ni jira. Inni sadaffaan ayeetuu jechuun egaa qiree watat jennee waamnudha. Ayeetuu isaan kana ni kennina kan jedhugaa ergaa yookiin tajaajila isaan kennuu danda'an asirratti ibsuun hin danda'ama. Kalarii barreeffama kanaa diimaa gochuu nan danda'a yoo hin mul'atu ta'e jechuudha. Kalarii isaa diimaatti jijjiiruu nan danda'a yookiin select godhee kalarii kana click gochuudhaan qayyi yookiin diimaa gochuu hin danda'ama jechuudha. Okay. Ammas okay. Kalarii isaa diimaatti jijjiireen jira. Ammas hin mul'atu yoo ta'e egaa kalariin isaa sun kalarii inni mul'atutti jijjiiruutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kalarii inni mul'atuun keelloo kana yoon filadhe waan sirriitti baay'isee mul'atu natti fakkaata. Akkasuma egaa select gochuudhaan kalarii kana okay jedheenii checking godha jechuudha. Akkasuma yoo inni baay'ee xixiqqaatee mul'atu ta'es booldi gochuun barbaachisaadha. Asitti barreeffama kana select gochuudhaan booldii miti yoo ta'e asitti bold jechuun saayizii isaa xiqqoo itti dabaluun barbaachisaadha jechuudha. Sana booddee right ergan godhee booddee akkam gochuun qaba barreeffama kana xiqqoo as butuu waan ala jiruuf ishee kanaan gara kanatti butuun danda'ama jechuudha. Ammallee kalariin isaa waan baay'ee mul'atu miti. Kanaaf baay'ee mul'atu waan ta'eef as laayerii isaa irratti dhufuudhaan kistii kana tuqee select godhee kalarii isaa mee gara kanatti haa fidu. Adii kana ture mul'ata jechuudha. Kalarii adii kana select goonee right yoo jenneen egaa alana sirriitti mul'ata jechuudha. Kan birooni erga kana godhee booddee asirratti fuuldura kanatti egaa mallattoo wayii dabaluu waan barbaade bakka reektaangilii kana dhufee asitti reektaangilii xiqqoo ishee kiriitiin godha jechuudha. Asirratti ishee kana kiriit godhee kiriit ergan godhee booddee
leerii meeqaffaadha? Leerii 8ffaadha jechuudha. Leerii 8ffaa kanaaf asuma isheerra dhufee right click godhuudhaan fill color isaa red kalarii diimaa kana yootti kennine okay as click okay kalarii diimaa kanatti kenneen jira jechuudha. Sana booddee ishee kanaan qabee xiqqoo akkas irraa butumuu danda'a. Waan akkas buute sana booddee control alt kana qabuudhaan ishee kana akkas gadi copy gochuun ni danda'a jechuudha. Control alt qabuudhaan copy gochuun ni danda'ama. Akkasuma garanattis control alt asirrattis asii oles ergan godhee booddee tekstii kana fidee asitti ammas daabboon jira jechuudha. Right kanaan akkasuma kan biraa asitti dabaluu wanti dabalamu yoo jiraate dabalataan lallaafaanis hin jira yoo ta'e lallaafa dabaluun ni danda'ama. Lallaafaan hin jiru yoo ta'e immoo warra kana asirraa balleessuun ni danda'ama. Kana booddee asitti wanti biraa dabalamu yoo jiraate bakka itti argamaati. Bakka itti argamaa kana itti dabaluuf ammas egaa select this rectangle kana fudhannee asitti select edda goonee booddee layer filannaa fi layeriin salgaffaan asirratti dhufee jira. Sana booddee right click goonee kalarii barbaanne filachuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Mee fakkeenyaaf kalarii diimaa kana yoo filanneef kalariin keenya gargar ta'ee akka bareedutti okay. Sana booddee okay jennaani kalariin kun ni jira jechuudha. Bakka itti argamaati. Maqannoof bakka itti argamaa. Bakka itti argamaa kana barreessuudhaaf asirratti yoo barbaanne egaa ammas rectangle kan biraa asitti create gochuu ni dandeenya. Asirratti create goone layer kan isin irraanfachuu hin qabne egaa layerii uumuu fi qabdu eeriyaa tokko yeroo filattan sana booddee bakka itti argama kan adda filadhee booddee barreeffama kanatti selected godhee kalarii isaa nan filadha. Kalariin isaa fakkeenyaaf kamaa ta'u kana select godhee yookiin kalariin isaa hin filatamne jechuudha. Kanaaf select gurraacha bakka itti argamnu. Okay. Kun baay'ee guddaa yoo ta'e saayizii isaa xiqqeessuu qabna jechuudha. Akka kana dhoofnee 36
goona. Kana booddee right edda goone booddee kanaan bakka kanatti asumtuu qabna. Kana edda goone egaa ammallee bakka itti argama gara gadii kanatti barreessuun barbaachisaa waan ta'eef bakka itti argama barreessuudhaaf ammas area select haa goonuu fi area kana select erga goonee booddee layerii select goona. Layerii select edda goonee layerii kurnaffaa asirratti light click fill colorii select goona. Select green one or yellow one. Select goone. Yoonneen colorii kana arganna jechuudha. Sana booddee text asitti Oromiyaa sana booddee Durban Finfinnee lakkoofsa bilbilaa keenya kaa'uun ni dandeenya jechuudha. Sana booddee right ishee kanaan harkisuudhaan akkas butuu ni dandeenya jechuudha. Amma egaa akkuma argitan kun baanarii baay'ee namatti toluu fi kan baay'ee nama harkisudha. Garuu asitti wanti hin dabalamne tokko jira. Itittuu fi daabboon asitti dabalamee hin jiru waan ta'eef ammas bakka kana dhufnee open kan jedhu kana asirraa itittuu kana select haa goonu. Kana select goonee itti geessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kuni image size size isaa asii fiduu ni dandeenya. Sana booddee as dhufuudhaan ishee kanaan paartii barbaannu qofa select ittiin goona jechuudha. Paartii barbaannu select edda goonee booddee akka carraa akka tasaa paartiin hin barbaanne yoo irra gale immoo irraa kunnee baasuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf paartiin hin barbaachifne gaafa irra galutti ishee kanaan irraa qannasuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanatti irraa kunnee asii jennee irraa kunnee paartii barbaannu bichaa select goonee gara baanarii keenyaatti fudhannee sokkina jechuudha. Eessa keenyu asuma haa keenyu. Asidda keenya booddee saayiziin isaa baay'ee guddatee waan jiruuf control T tuquudhaan saayizii isaa xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Kun amma maalidha? Ergoo osoo hin taane kun IB dha. Kanaaf maqaa isaallee dabaluu qabna jechuudha. Right. Kana iddootti kenninee booddee ammas daabboon hin jiru waan ta'eef daabboo asitti bakka kanatti galchuu qabna jechuudha. Ishee kana xiqqoo akkas bitee akka kanatti immoo daabboo galchuu danda'a jechuudha. Kanaaf ammas file enter daabboo hats okay. Sana booddee asirraa image
image size 300. Okay. Na booddee ishii kanaan xiqqeessuu nan danda'a. Iddoo xiqqeessee booddee resolutionii ishii kanaan paartii kana select godha jechuudha. Booddee maayinasii kanaan ishee kan addaan irraa hir'isee booddee then kan select godheen as fidee jechuudha. Okay, akkuma argitan egaa daabboonis dhufee jira. Sana booddee ishee kana saayizii xiqqeessuu nan danda'a jechuudha. Okay. Okay. Amma egaa xiqqoo walitti dhidhiyaatee waan jiruuf wanti nan gochuu qabu xiqqoo walirraa bubbutuun qaba jechuudha. Kanaaf leeyerii jalqabaa sana deemee leeyerii jalqabaa sana bukkee deemee layer 2 kana qabee akkas xiqqoo qaba or layer 1 leeyerii leeyerii jalqabaa kana control plus T jechuun xiqqoo saayizii ishee akkana guddaa then right amma immoo layer 2 control T jechuudhaan saayizii ishee akkas buta jechuudha. Saayizii hojjaa sun taane ishee kanaan okay. Ammas ishee kanaan right click then ishee kanaan as butaa kan addaan godhee booddee ammas immoo ishee kana ittis butuu nan danda'a. Then as control T okay. Right. Ammas egaa asitti waan biraa dabaluu yoon barbaade file open kan biraa okay. Yes, image size 300 kana irratti click godhee saayizii ishee xiqqeessee booddee ishee kanaan then minus then select okay. Add minus
godhee booddee this one then select this one, move tool. Okay, air. Okay. Xiqqoo akkas naannessuu yoon barbaades akka kanatti qabee harkisee naannessuu nan danda'a. Akkas gochuun ni danda'ama. Sana booddee move tooliidhaan kanaaf egaa baayinariin kun baay'ee kan bareeduu fi baay'ee kan nama hawwatu haala kanaan qopheessuun ni danda'ama jechuudha. Kana itti goonee booddee save gochuu qabna. Kanaaf as dhuftanii leerii kana tokkoon isaaniitiin kontiroolii gadi qabnee tokkoon leerii select gochuu qabna. Tokkoon leerii select edda goonee booddee okay. 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 Leerii kana egaa hunda isaa select erga goonee booddee right click goone merge layers kan jedhu kana click goona jechuudha. Sana booddee leeriin keenya merge ta'eetu jira. Sana booddee imeejonni kunis yookiis immoo barreeffamni kun kophaa ka'anii nu jalaa bakkaa bakkatti hin socho'anii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kana qabnee hin harkifne yoo jenne hundi isaaniiyyuu al tokkotti ka'anii bakkaa bakkatti socho'u jechuudha. Sana booddee kana erga finnee maal gochuu qabna? Save jenna jechuudha. Save as jenna. Photoshop banner kan nuti save ittiin goonu bifa imeejiitiin save goona jechuudha. Kanaaf png kan jedhu kanaan click goonee save goona jechuudha. Banner save. Okay. Compression smallest, yes. Okay. Kana booddee faayilii keenya dhaqnee yoo ilaalle fakkeenyaaf bakka itti save ta'e as keessa dhaqnee yoo ilaalle egaa open with okay. Haala kanaan save ta'ee jira jechuudha. Akkuma kanatti wantoota biroo hojjechuu ni danda'ama. Viidiyoo kana waan ilaaltaniif waan hordoftaniif galatoomaa.